Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo amiin. Maatiiwwan Kiristoos kan isin jaalatu, isinis Kiristoosin kan jaalattan, ijoollee haadha keenya Giiftii Qulqulleettii Dubree Maariyaam kan taatan, firii mana kiristaanaa, maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Akkam jirtu? Amiin. Waaqayyo Gooftaa keenya Yesus Kiristoos jaalala isaan arjummaa isaan kennaa isaatiin osoo nu dhiisin guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e, yeroo kanas kan nuuf kenne, maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Akkasumas haadha keenya Giiftii Qulqulleettii Dubree Maariyaamiitiif ulfinni galanni ishidhaaf haa ta'u. Egaa har'a barumsa keenya kutaa lammaffaa itti fufnaa. Barumsa keenya kutaa isa jalqabaa keessatti mata duree kadhannaa jedhu keessatti akkuma yaadattan kadhannaa jechuun maal jechuu akka ta'e, itti aansineetis bara kakuu moofaa akkamiin kadhannaan jira ture, Addaamirraa jalqabee ijoolleen Addaam akkamiin Waaqayyo kadhachaa kan turan, akkamiin gara Waaqayyootti dhiyaachaa kan turan, rakkoo isaanii isaanirra ga'e akkamitti kadhannaadhaan keessa bahaa akka turan isinii kaaseen ture. Bara kakuu haaraa keessa immoo barsiisa keenya dhugaa, daandii dhugaa kan nutti agarsiise, kan nu barsiise, hojjetee kan nutti agarsiise, fayyisaa keenya Gooftaa Yesus Kiristoos kadhannaan barbaachisaa ta'uusaa, kadhachuu akka qabnu, maal jenneellee akka kadhachuu qabnu, akkamiinis akka kadhachuu qabnu, keessattuu immoo yeroo gammachuus, yeroo raajii hojjennus, yeroo raajiin nu hojjetames, yeroo jireenya keenya irratti rakkoof gidiraan dhiphinni baay'ates kadhannaa geggeessuu akka qabnu Gooftaa Yesus Kiristoos gadaama Qorontositti booddee Geetesemaanitti qaraaniyo irratti fannoo irrallee jiraatetuun kadhannaa geggeessaa akka ture. Kadhannaan jireenya keenya keessatti, jireenya hafuurummaa keessatti jireenya isa jalqabaa akka ta'e kaasnee ture. Kadhannaan barbaachisaa akka ta'ee fi kadhannaadhaan jabaachuu akka qabnu waliin kaasnee ture. Egaa har'a immoo ayyama Waaqayyoo ta'eetuun kutaa itti aanu kutaa lammaffaa itti fufna jechuudha. Waaqayyo Abbaa keenya Gooftaa Yesus Kiristoos kennaasaa jaalala isaatiin akka nu duukaa ta'u, anaafis isiniifis akka nuuf ibsu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Har'a kan kaasnu mata duree kadhannaa keessatti faayidaan kadhannaa maalidha kan jedhu waliin kaasna gaggabaabsineetoon jechuudha. Yeroo akkas jenneetoon kaasnu kadhannaan siluma barbaachisaadha. Waanumti faayidaa kana tokko lama innee waan kaasnu ta'eeti miti. Garuu kiristaanummaa keessatti waanuma tokko beeknetiin akka raawwannu akka hin daganne jechuudhaaf malee kadhannaan waan hin barbaachisneef, kadhannaan waan nuuf fayyadneef tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo akkas jennee kaasnu inni tokkoffaan waan Waaqayyo irraa barbaannu argachuudhaaf ni kadhanna. Isuma Gooftaa keenya Yesus Kiristoos Wangeela Luuqaas irratti boqonnaa 11:9-11 akkuma nu barsiise kadhadhaa jedhe ni argattu. Barbaadaa ni argattu, kadhannaa isiniif kennama jedhe. Isiniif kennama yoo maal taatan yoo kadhattan kadhadhaa. Waan barbaannu san beekutu rakkoo keenya ta'e yoo ta'e isa adda baafannu malee Gooftaa Yesus Kiristoos amanamaadha jechisaatis. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo waan isa kadhannee gonkumaayyuu kan nu dhorkatu miti. Kadhadhaa jedhee nu barsiise. Maaliif? Nuuf kenna waan ta'eef. Nuuf kennuudhaafis abbaa keenyadha waan ta'eef. Abbaan keenya biyya lafaatiyyuu, haadhi keenya biyya lafaatiyyuu ammam gadditee akka nuuf kennitu hin beektu. Rakkoo keenya arguu akka hin barbaanne hin beektu. Hin beekna hundi keenyayyuu. Abbaan keenya isa sami. Abbaan keenya isa bara bara. Waaqayyo Gooftaa Yesus Kiristoos nuuf jedhee fannoo irra oole immoo nuuf jedhee lubbuu isaa nuuf kenne. Nuuf jedhee waan hunda ta'e sun immoo akkamiin kadhaa keenya nu dhagaa. Yeroo tokko kiristaanummaa keessatti nu nageenye nuuf kennuu didee Waaqayyo nu qaqqabuu didee bakkeen itti jennu jiraachuu hin dandeenye. Jechi kuni garuu sagaleen Waaqayyoo kuni garuu amanamaadha. Waaqayyoon waan jedhe
kan dhorkatu waan kadhanne kan nu dhorkatu miti waan jedhes kan raafatu miti waan kadhannes kan nu dhorkatu miti jechuudha. Waan kadhannu san garuu adda baasnee tun beekuu qabna. Maal kadhanna? Kiristaanonni akka kadhannu kan nu ayyame ijoollee Waaqayyo. Waan Waaqayyo waliin nu jiraachisudha. Jireenya bara baraadha. Isa samiidha. Isa Waaqayyo waliin jiraachuudha malee Waaqayyo kan kadhannu biyya lafaa kanaaf kan dhiphannu ta'uu hin qabnu. Biyya lafaa kanaaf kan cinqamnu ta'uu hin qabnu. Biyya lafaa kana kan kadhannu ta'uu hin qabnu. Akkas yeroo jennu hin beelofna, rakkina keessa jiraanna, gadadoo keessa jiraanna, iyyummaa keessa jiraanna jechuu kiyyaa miti. Biyya lafaa kanarratti immoo waan nurraa eeggamu hin hojjenna. Akkuma Gooftaa Yesuus Kiristoos nu barsiise, akkuma abbootii keenyarraa beeknu dadhabbii malee, nuunfuu malee waan Waaqayyo ittiin gammachiisu qabnu hunda waan foon keenyaafis waan lubbuu keenyaafis ta'u ni hojjenna. Akkasitti kiristaanummaa garuu gaafa kadhannaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannu gaafa Waaqayyoon kadhannu garuu maal kadhachuu qabna kan jedhu kana sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Waan Waaqayyo irraa barbaadnu adda baasnee toon beekuu qabna jechuudha. Waan kadhannu keessa garuu yoomiyyuu dagatamuu kan qabne jireenya bara bara Waaqayyo wajjin jiraachuudha kadhachuu kan qabne. Maaltu nutti hanqata amma Waaqayyo wajjin yoo jiraanne wanti dhabnus hin jiraatu silumayyuu immoo. Abbootiin keenya Waaqayyo duukaa jiraatanii turan. Abbootiin keenya Waaqayyo duukaa dabarsanii turan. Biyya lafaatis biyya isa itti aanus isa samiitis argatanii. Dureeyyii bakkee lama sooressoota bakkee lamaa ta'aniiru. Biyya lafaarrattis homtuu itti hanqanne isa samiitirrattis isaaniif guutee ture jechuudha. Waan Waaqayyo irraa barbaannu adda baasnee toon yaa kadhannu malee, waan Waaqayyo gammachiisu Waaqayyo yaa kadhannu malee, waan Waaqayyo irraa argachuu qabnu dhugaadhaan waan nu barbaachisu yaa kadhannu malee, Waaqayyoon kadhannaa keenya nu dhagaa waan barbaadnu Waaqayyo irraa kan ittiin argannudha kadhannaa. Waaqayyo garuu yeroo barsiisu biyya lafaa kanarratti wanti isin hiphisu hin jiraatina. Isa nyaattan isa dhugdanii hin hiphatinaa hin cinqaminaa jedhee toon yeroo kiristaanota jajjabeessuuf yeroo nu jabeessu abbaan keessan isa samiirraa kana caalaa isiniif yaada jedhe. Abbaan keessan isa samiirraa waan nu yaadnu caalaa nuuf kan yaadudha. Maarree amma biyyuma lafaattuu koo isuma biyya lafaatuu yeroo ilaallu haadhi fi abbaan keenya nu caalaa nuuf yaadu. Inni samii hammam nuuf yaada. Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos taasuma tokkoon keenya akka birnu barbaadu Kiristoos. Gola isaa keessaa akka baanu barbaadnu. Sabni isaa akka burjaajuuf nu barbaadu. Akka rakkannu barbaadu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Nutu daandiirraa sokkee malee. Nutu daandiirraa fagaatee malee. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo gara Waaqayyootti kadhaa keenya yeroo geggeessinu dhugaadhaan amantaadhaan Waaqayyoo isa nuun jedhe kadhadhaa isiniif kennama. Isa jedhe san yaadachaati. Silammoo jireenya isaatiin bakkee inni itti nu barsiise hunda herreegati. Gara Waaqayyootti kadhannaa dhiyeessuun nurra jira jechuudha. Inni lammataa kadhannaa maaliidhaaf kadhannaa? Qormaata rakkoo fooniif lubbuu keenya hiphisu rakkisu jalaa akka baanu gara Waaqayyoo ni kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos irratti gara qormaataa akka hin galle kadhadhaa akkuma jedhe qormaata hin galtan jechuu miti jechi kuni garuu qormaanni isin hin qaqqabu jechuu miti kiristaanota akka hin dogongorre. Silayyuu immoo ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo irratti qormaanni baay'achuu danda'a. Maaliif Gooftaa Yesuus Kiristoos akka biyya lafaa kanarratti gammadnee quufnee nyaannee dhugnee machoofnee jiraannuuf miti biyya lafaa kanarratti. Akka qabsuuf akka Gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala isaatiin akka jiraannu daandii nutti agarsiise keessa akka jiraannudha malee as keessatti qormaanni ni jira
qormaata keessaa akka baanu garuu gara Waaqayyootti kadhachuu qabna jechuudha. Raajii Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti waa'ee seenaa Daani'eel yeroo ilaalle qormaanni akka nu argatu qormaata akka qabnu ilaaluu irraa argina. Qormaata keessaas immoo akkamitti akka baanu sirriitti nutti agarsiisa ijoollee Waaqayyo. Sila Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos akka nutti himaniidha. Qormaanni ni jira. Qormaata keessa daandii ittiin baanu garuu ismatu nuuf qopheessa. Humnaaf aangoo, humnaaf dandeettii, humnaaf beekumsa qormaata ittiin mo'annu Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenna. Kanaafis dhiphachuu hin qabnu silammoo. Sila cinqamuu hin qabnu nuti kan Kiristoos waan keenya kan ta'e rifeensa keenya iyyuu hin beekamti Gooftaa Yesuus Kiristoos. Dhaqaa deema jedhee duuka bu'oota isaatiin. Rifeensi keessan iyyuu na biratti lakkaawwamteetti. Isa foon keessan ajjeesanis sodaatinaa jedhe. Lubbuu keessaniin argatan waan ta'eef. Isin garuu foon keessaniif jettanii lubbuu keessan hin dhabinaa. Foon keessan hin du'a. Lubbuun keessan ni jiraatti jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoosis abbootiin keenya booddee kaanis akkanaan dabarsan qormaanni jira ture. Qormaata mo'achaa turan ture. Nu waan xiqqoodhaan gara Waaqayyootti kan eekamnus Waaqayyo akkas nuuf hin goones kan jennu. Tarii yookaan waa barbaanneetoon biyya lafaa kanaaf nu guutuu didde. Biyya lafaa kanaaf waan barbaannu waatu nu jalaa hir'ate. Malee immoo sila wanti Waaqayyo komannutu jira. Otoo fayyaa qabnu, otoo miila harka ija qabnu. Otoo keessi keenya fayyaa ta'ee jiraatu ganama oollee galgala rafnee ribaa kaanee otoo jiraannu maaltu Waaqayyoon maaliif komanna ture silaa? Maaltu qormaatas ture silaa? Waan hunda qalbeeffannee toon laalutu nurra jiraata ijoollee Waaqayyo. Biyya lafaa kanarra wanti nu qunnamaa jiru hundi waan salphaadha. Abbootiin keenya kan ammaayyuu wanti bakkee adda addaatti arginaa jirru akka mana kiristaana keenyatti, akka maatiiwwan mana kiristaana keenyatti nufi isin wal qixaa miti rakkoo hedduu keessa kan jiran hin jiru. Garuu isaanis yoo ta'e Waaqayyo hin tarkaanfachiisa. Waaqayyo keessa hin baasa. Waaqayyo hin jabeessa. Seenaa Daani'eelitti yeroo isiniif deebi'u, Daani'eel raajota gurguddoo keessaa raajii isa tokkodha. Daani'eel sabni Israa'el uummata yookiin mootii Baabilooniin yeroo booji'amanii mo'atamanii barbadaa'anii booji'amanii toon fudhatamanii deeman keessaa warra fudhatamee booji'amee deeme keessaa isa tokkodha. Daani'eel yaadattan yoo ta'e Daani'eel, Anaaniyaa, Azaariyaa, Miisaa'el isaan jedhamu. Sabni Israa'el booji'amanii yeroo deeman jechuudha. Bakkee turanitti garuu Daani'eel yeroo hundumaa kallattii bahaa, kallattii Yerusaalemitti naanna'eetoon maqaa Waaqayyoo abbootii isaa kaasa ture. Yaa Waaqayyoo Abrahaam, yaa Waaqayyoo Yisaaq, yaa Waaqayyoo Yaaqoob jechaati maqaa isaa kaasetoon maqaa Waaqayyoo kaasee gara Waaqayyoo nama kadhatu ture. Yoomiyyuu Waaqayyootti bu'aa ture. Yoom nuuf dhiistaa sirriidha cubbuu keenyan nu qunname. Cubbuu keenyan akkas taane yaa Waaqayyo garuu isa waadaa Abrahaamiif galte, isa kabajjee Yaaqoobiif kan galte, isa kabajjee Yisaaqiif kan galte, isa eebbistee Yaaqoobiif kan galte yaadachaati gara Waaqayyoo yoo kadhatu. Kanaanis kabaja guddaa argatee bakkee jirutti Daani'eel bakkee deematti hunda Waaqayyoon isa duukaa ture. Kabaja guddaa argachaa ture Daani'eel. Booddee maal ta'e nugusni biyya sanii Daani'eelin fuudhee bakkee muudee kabaja guddaa kenneefi aangoo kenneefi. Namoonni aangoo qaban isaan biroo immoo Daani'eel irratti inaaffaadhaan ka'an. Inaaffaan kanuma jiru mitiire. Ayhudoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos kan fannisan inni tokko inaaffaadhaan ture. Inaaffaadhaarraa yeroo baay'ee kiristaanota kan rakkoo keessa qormaata keessa nu gashaa jiru. Inaaffaadhaan irratti ka'an Daani'eelin balleessuuf waan mootichi isaan dhiisee isa kabajee waan mootichi isaan
isa jaalateef aangoo kenneef Daani'elin balleessuuf ajjeesuuf barbaadan akkam godhanii toon innoo badiin qabu innoo nama waaqayyoodha innoo qulqulluudhaan deema innoo karaa dhugaa deema waan tokko irratti barbaadanii argatan waan Daani'el dhiisuu hin dandeenye innis kadhannaa ture. Daani'el yeroo hunda gara waaqayyoo kadhataa jedha kitaaba qulqulluu irratti. Daani'el yeroo hunda gara bahaatti naannee har'a bakkee jirru yeroo naannoo beeta kiristaanaa geenye gara beeta kiristaanaa mana kiristaanatti naannofnee akkuma mallatteessineetuun harka fuunu kadhannaa goonu Daani'el Yerusaalemiin Baabiloon jiraateet Yerusaalem yaadachaati kadhannaa raawwachaa ture. Kunis ni jira ijoollee waaqayyo. Baabiloon jiraatee Yerusaalem yaadachaati. Baabiloon jiraatee waaqayyo yaadachaati. Abbootii isaa qulqulloota yaadachaati. Gara waaqayyo kadhachaa ture. Waaqayyo garuu bakkee hunda jira. Daani'el kadhannaa isaatiin qormaanni itti dhufee jechuudha. Otoo biyya lafaa kanarratti nyaatee dhuguu, otoo biyya lafaa kanarratti cubbuu dalaguu osoo hin taane osoo kadhannaa geggeessaa jiru, kadhannaa otoo raawwatu iyyuu qormaanni jira jechuudha ijoollee waaqayyo. Booda maaltu ta'e gara mootichaa dhaqaniitoon Daani'elin akkaataa ittiin balleessan mari'atanii waan tureef nugosicha bira dhaqaniiti yaa mootii biyya keenya kana keessatti biyya ati bulchitu kana keessatti namni maqaa waaqayyoo isa waaqayyoo Israa'el Ayhudoota kan ta'e waaqayyoo Abrahaam kan jedhe waaqayyoo Yisaaq waaqayyoo Yaaqoob kan jedhamu maqaa isaanii kaasaniitoon akka hin kadhanne barbaanna. Namni kana godhuu jiraate yaaduu nuyi kanarratti walii galleerra atis kana nu mallatteessee jedhanii nu mirkaneessee jedhanii. Nugosichi waa'ee kana duuba isaan beeku waan tureef toleedheen namni biyya nani bulchu kana keessatti maqaa waaqayyoo waamu akkuma isin jettan haa ta'u jedhee waa dagaleef jechuudha. Baay'een isaanii gorsoota isaatis waan turan. Gaaf kana deddeebi'anii ilaalanii gara Daani'el dhaqanii Daani'el waaqayyoon maqaa waametoo gara waaqayyoo kadhata ture. Daani'el kana yoomiyyuu kan dhiisus miti. Daani'el kanan dhiisu waaqayyoo kadhachuu waaqayyoo galateeffachuu keessattuu yeroo sabni isaa gidiraa keessa jiran rakkoo keessa jiran waan ta'e Yerusaalem ishin biyya isaanii Ayhudoota mana waaqayyoo kan keessa turte mancaasanii balleessanii waan tureef Daani'el kana boo yoomiyyuu dhiisu kana gadduu yoomiyyuu dhiisu waaqayyoon yoom akka isaaniif araaramu kadhannaa Daani'el dhiisu. Gaaf kana Daani'el kadhannaa irratti argatanii mooticha bira fuudhanii dhaqan akkuma waadanuu galtee irratti haa ta'u jedhan namni biyyaati bulchitu keessatti maqaa waaqayyoo kaasu kadhatu boolloo leencatti haa gatamu jenneerraa kanuma nu mirkaneesse kanaaf jedhanii gaddaatii otoo jaalatu godhaa gaa'ettanii dheetoo nu godhan jechuudha. Boolloo leencatti gatuudhaaf fuudhanii deeman. Nama waaqayyoo nama kadhannaa adda hin kunne nama yeroo hunda waaqayyoo wal qunnamu kadhannaan daandii waaqayyoon ittiin wal qunnamnudha jennee ture. Nama waaqayyoon adda hin citin oolu nama waaqayyoon tokko ta'ee toon oolu jiraatu Daani'elin boolloo leencaa gatuudhaaf fuudhanii dhaqan. Gaafa fuudhanii dhaqan akkuma jedhan immoo godhan boolloo leencatti Daani'elin gatan. Isaan kan yaadani boolloo leencatti gaafa Daani'el gatame Daani'el ni nyaatama obbaafannee aangoon isaa keenya ta'a jibba isaanii baatan jechuudha. Inaaffa isaanii baatan jechuudha. Gaafa Daani'el garuu boolloo leencatti galu gatamu kan biraatu ta'e kan waaqayyootu ta'e kan abbaa humnaatu ta'e kan abbaa aangootu ta'e kan waaqayyoo wajjin jiraatu kan isaatu ta'e waaqayyoon Yoosef waliin akkuma gurgurame jedhame Daani'el duukaas boolloo seeni
Gaafa Daani'eel gadi darbatamu leenci boolla keessa jiran dur qilleensa irratti saamanii kan nyaatan kan ture. Gaafa Daani'eel gadi dhufu garuu mataa isaanii gadi qabanii lafatti kufanii sagadanii fi jala kukkufanii toon miila isaa bakka inni ijjate arraabuutti jalqaban. Maqaan Waaqayyoo kan galatamu haa ta'u. Biyyi lafaa akkasidha. Biyyi lafaa nu jibbiti. Biyyi lafaa nu jaalatu. Biyyi lafaa boolloo leencatti nu gatee nyaatamni banni akka jiraannu akka taanu barbaada. Kun diinni keenya guyyaa hunda kanuma nuuf yaada. Gaafa kana dadhabe immoo jireenya keenyan burjaajuufni kiristaanummaa keenyan dadhaboo ta'anii isaan kaan keenya of tuulummaadhaan kaan keenya cubbuu adda addaatiin jeeqamne kadhannaadhaan adda baanee akka jiraannu. Maaliif kadhannaan waraana isa ittiin waraannudha waan ta'eef jechuudha. Hin barbaadu seexan. Diinni kana hin barbaadu. Gaafa barii mootichi Daani'elin jaalata ture waanuma ta'e ilaala hidheetuun gaafa gara boolla leencotaatti deemu Daani'el leencota wajjin taphachaa ture. Galata Waaqayyoo dhabdeessa ture. Daani'el Waaqayyoon kan ijoollee isaa hin daganne. Anas na yaadachaa ture jedhee nyaatallee rakkanne Daani'el ergamtoonni Waaqayyoo nyaatallee boolla keessatti geessateef turan. Akkasidha ijoollee Waaqayyoo kiristaanummaan kanadha sila. Otoo ta'ee kanumadha. Otoo jiraannee akkanadha. Akkasittiin Waaqayyoon yoomiyyuu nuun adda kan baane boolla leencaa osoo inni nu duukaa kan seenu boolla leencaa keessatti nyaata keenya kan nuuf kennu Waaqayyoo amanamaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isaa akkasii qabna. Maqaan Waaqayyoo kan galatamu haa ta'u. Gaafa dhufee tollaan Daani'el akkasiin baay'ee gammade Daani'el fayyaa ta'uu isaatiin waan tokko garuu itti dhaga'ame. Cubbuudhaan waan isa itti gataniif isaan hunda sassaabeetoon inni immoo isaan itti gate. Akkasidha cubbamoonni. Ijoollee Waaqayyoo balleessuu hin danda'an ofii isaaniitiif badu malee. Ijoollee Waaqayyoo balleessanii fixuu hin danda'an ofii isaaniitiif dhumu malee. Kan isaaf yaadan isaaniif ta'e. Gaafa boollatti gadi naqaman qilleensa irratti nyaatan leenconni sun jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo qormaanni nurra hin ga'u jenneeti miti kan gara Waaqayyootti kadhannu. Waaqayyoos akkas nuun hin jenne. Gooftaan gara qormaatatti akka hin galle kadhadhaa hin dadhabinaa jedhe. Qormaanni kanaafuu miti. Garuu kadhannaan qormaata keessa nu baasa. Kadhannaa keenyas miti yeroo ijoollee Waaqayyoo akkas jennu kan nu baasu. Arjummaasaa, jaalalasaa, kennaasaa, humnasaa. Waaqayyo nu jaalatu. Nuyi gara Waaqayyootti dhiyaatu. Nuyi dahoo keenya inni isatti gaafa fiignu, gaafa isa jalatti kaannu, gaafsan Waaqayyo nu gatu. Gaafsan Waaqayyo eenyumaayyuu haa ta'u nu dhiisu. Gaafsan Waaqayyo cubbuu keenya iyyuu ilaalu kadhannaa keenya nu dhaga'a. Kadhannee Waaqayyo akkasumaaf nu goone hin jennu kaa ijoolleen Waaqayyo saboonni Waaqayyo kiristaanonni akkas hin jennu. Kanaaf kadhannaadhaan jabaachuu, kadhannaadhaan cimuu qabna. Kadhannaadhaan maaf kun nuuf hin taane hin jennu. Maaf kun nurratti ta'es hin jennu. Waaqayyotu beeka. Silas waan kadhanneef miti maal keenyatu Waaqayyoodhaan akkas nu gaddisiisa. Waaqayyoon nuuf gaddisi. Akkas ta'eeti miti. Waaqayyo amaluma isaatiin nuuf gadda nu jaalata waan ta'eef akkasitti yaaduun Waaqayyo akka nu gargaaru yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa maalidhaa fi kadhannaan kan nu fayyadu yeroo ilaallu badii dhufu jalaa nu baasa. Rakkoo nurratti mari'atame jalaa nu baasa. Saba Nanawee sirriitti ilaaluu hin dandeenya. Rakkoo badii isaan irratti murtaa'ee hin badu ture. Garuu gara Waaqayyo kadhatan. Waaqayyos dhiifama isaaniif godhe. Waaqayyo jaalalaa arjummaa isaatiin isaan laale. Karaa birootiin kadhannaan maaliidhaaf nu fayyada? Dhukkuba keenya, rakkoo keenya foonirraas akka fayyinu Waaqayyo kadhachuun nurraa eegama. Yaaqoob 5:4 irratti kan jedhames kanadha. Gara Waaqayyo waan hundaaf kadhachuun nurraa hin barbaachisa. Nuuf godha Waaqayyo yoo kadhanne. Saboota Waaqayyo jireenya keenya hunda keessatti kadhannaadhaan jabaachuu qabna. Kennaan kadhannaas akka nuuf baay'atu gara Waaqayyo kadhachuutu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoon jireenya keenya hunda keessatti humna isaa dandeettii isaa nuuf kenneetuun hanga gara isaa kadhannu nu haa taasisu.
jaalalli isaa jaalallee haadha keenya giiftii qulqulleetti dubree maaramii nuuf yaa baay'atu.